Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Baga nagaan dhuftan, baga nagaan deebitan. Warra Ramadaana soomaa baheef immoo Eid Mubaarak. Kan baranaa kabara hedduu isiniif haa ta'u, warra soomaa ture waliinis ajjaasan turri turtanis isinis baga isiniin ga'e. Akkam Eidni egaa kun akkuma argitan kontiraatanuu haaromseenee deebinee wal arginee jirra. Naannoo yeroo fi keessa qubannee jirru kana keessattis gannee fi dukkannee dhumatee gara birraa bahaa jirra. Kanaaf ishqii qabna jechuuf an jedhe. Isin akkam jirtu? Torban kana egaa waan danuu taa'ee addunyaa kana keessatti isa hundaa waliin qabnee wal yaadachiisuu hin dandeenyu. Isii keessaa immoo waanuma guyyaa iidii kanaaf taatu abbaa lamaan sadan akkasii bakka garaa garaa irraa maca'ee qopheessee jira. Isiidhuma egaa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti akka qalbii guutuun waliin turtan kabajaan isin affeera. Egaa sagantaa keenya addaa kanatu hin jalqabin dura warra akka haaraatti waltajjii kana gubbaatti miseensa taataniif takkuma subscribe gootanii maamilaa taataniif baga nagaan dhuftan. Ulfaadhaa isiniin jedhaa. Warra immoo agaadhaa waan asirraa daddabarsu tuun ifatiin hordofaa jirtanis galatoomaa ittuma fufaa isiniin jedhaa. Waan ofii daawwattanis namoota kaaniif daddabarsaa. Informal gochuun hamaa miti jechuun hin jedhe. Waan biraallee irraa argatuu baatan addunyaan gara isin deemaa jirtuuf akka isinti jirtu beekuunis hamaa miti. Bara namni dijitaal ta'e kana keessatti anaaloog ta'anii akka mul'anne yaacoo keessa akkan turre nama gargaarte. Egaa dubbii hadhaa kanatu hin jalqabin dura si waa'ee amma mootummaa, olaantummaa seeraa, olaantummaa biyyaa jedhan kun sadarkaa isiinti jirtu namni hundinuu kan hubate na fakkaata. Si duree nuuf fakkaatee ilaalaa turre sun addunyaan sun hin jirtu. Kunoo Iraanis qe'eedhuma sitti tumaa jirani. United Nations akkuma Afrikaan Union sana bakkuma ciisee jira. Ibsa baasuu fi walga'ee achumatti dubbiidhuma walii gad deddeebisuu taate malee piraaktikaalonni isaan hojjetaa jiran hin jiru. Ajantaa sababni itti ijaarame sunis amma diigameera fakkaata. Sana gubbaatti kan xiqqoo garaa nama nyaattu biyya Kiyuubaa jedhamtu namni baay'een ni beeka jedhee yaada. Yeroo ammaa kana keessatti warri irree qabu hulaasii marseetti cufee addunyaa irraa adda isaan kutee kunoo rakkatu jirani. Dukkana seenaniiru. 15th century gad deebi'anii jiran. Korreentiin hin jiru, tiraanspoortiin almost hin jiru. Namni dhaqqabuun dhabameera. Addunyaan iyyuufis hin jiru. United Nation namichi Guteeres jedhanu bakka taa'ee mugaa. Erga inni Secretary General ta'e waan hojjetamaa jiru na argitanu namni gariin jiruudhuma ofii waanuma funaannatuuf jiraata malee namummaa takka illee hin qabu. Silaa namummaa qabaate duruu gadhiisee deema jechuuf hin jedhe kursii sana ammoo adda adda jirra akka itti waa laalanu. Kuubaan kun gaafa yeroo qabdu biyya Afrikaa kana gaafa seene bilisummaa jedhamu sanaaf qabsaa turte. Keessaa warra Southern Afrikaa Portugal jala turani. Angoolaa kana Mozaambiik isiifa fakkaattu kanatti cabaa baate. Warra kooministii takka militarii diktaatar Itoophiyaa ture illee gargaaraniiru humnaan waraanaan. Achii boodas zabanuma dhiyoo kana gaafa kiroonaan addunyaa nyiqu gootu kana waan qabanuun dooktara qabanuun nama baay'ee gargaaraa turan. Biyya baay'ee turma Awurooppaan illee tunafiin qoricha ofii fidanii gargaaraa turan. Amma kophaa isaanii rakkataa jiran addunyaa keessa namni as jirtaa jedhuun hin jiru. Afrikaan isaan kaleessa waliin cabaa turan illee ka yaadattu duratti fakkaatu qoban qabdan. Afrikaan waan ofii argannaan Afrikaadhaan hundinuu Afrikaa miti. Gabaabsini mogguu laallu biyya xiqqoo hawwii namni qabu irratti bishaan qabbanaa akka warra faranjii jedhamte eenyuuf gochuu osoo hin taane reyaalitii jirus
laaluun gaariidha. Gaafa gowwaa turre biyya keenya ijaarraa olaantummaa biyya maarree mirkaneessina jedhamaa ture. Amma naa laalu biyyumti biyya jedhamu ulaagaa guutee ofiin oolee bulu yoo lakkoofne afur shan ka caalu natti hin fakkaatu akka wallaala kiyyatti. Isin warri beektan dhugaa qajeelaa isaas jala barreessuu dandeessan. Anaaf amma biyya jedhee kan hin yaadu Israa'eel waan barbaadde ofii hojjettee galuu kan dandeessu. Chaayinaadha. Chiinaanis akkuma sana of dandeessee jirti. Bifa hedduun jechuudha. Ruusiyaan illee dhiibbaan itti jiraatus biyyuma of dandeessee ooltee bultu. Warra Ameerikaas namni garii waan garii hamatus warruma ofii oolee bulu sadarkaa sana irra jiru. Kana jalatti egaa yoo biyya lama sadii daballee xiqqoo asis jajjeeqamaa jiran kan akka amma Hindii kana Turkiyyeedha. Ingilizii fi Faransaayitti daballi jira kan warri biyya jedhamu afran warra gurguddaa isaan jalatti immoo afran jira kana yoo ta'e malisiin kan hafte biyya jedhanii afaan guutuutti himuu hin danda'amu. Kottu jennaan dhaqxee taa'e jennaan gatteesse ciisi yoo jedhan si tumnallee jedhaan tumina waan qabu hundanarraa fudhaa jettee kan kadhattu. Kanaaf warri Ankoobaree jala jirtanis warri Ankoobaree morbitanis isii kana herrega of keessaan dhabinaa jechuuf hin jedhe. Murtiin bakka biraa kennama karoorri bakka bahee dhufa. Fakkeenyaaf Itoophiyaan yoo ammasuma dhugaa dubbanne yookaan Abudaabii yookaan immoo Teelaaviivitti waan tolfamee dhufuun sanaan oolte bulti. Ajaja fudhachuuf ergamtuudhaaf namni tattaaffii godhu hundinuu amma danda'e xiqqoo walis qusataa yoo ta'e gaariidha. Deemee ergamaa deemee ashkarummaadha. Kana Kuubaa fi amma itti aanee immoo Kolombiyaa ta'uun oolu Iraan irraa Veenzuweelaa irraa wanni baranne yoo jiraate amma numa jechuuf kanas ol yaadachiisuun hin hammaatu. Kan biraa kanneen isinii qabu warra Beeljiik kana keessatti dhiyoo kana warra Paatiriis Lumummaa jedhamu Piraayim Ministeera isaanii kan ture 1960moota keessa jalqabuma 1960 akka seenaan himuu gaafas hin turre warra ajjeesan jedhamee cubbuudha warra ajjeesan jedhamee shakkaman keessaa nama tokko umriin isaa 93 ta'u gara mana murtii deddeebisaa jiran. Egaa namni eenyu Paatiriik Lumummaan akka hiree ta'ee quban qabne yoo jiraate kunooti suuraa isaa asirra isinii kaa'a. Amma gaafa amma kubbaan addunyaa eenyu Afrikaa deemaa turte kana Morokoo keessatti gurbaan tokko warra amma kubbaa daawwatan tifoozoo waliin huccuusaa kunoo qajeelfatee uffatee amma kubbaan sun dhumatu bifa kanaan dhaabbataa ture. Kan inni mul'isaa jiru akka yaadannoo ta'uuf Paatiriik Lumummaa kanaaf akka inni itti dhaabbatu kunis siidaa biyya isaanii magaalaa Kinshaasaa keessatti yaadannoo Paatiriik Lumummaa kanaaf dhaabbate sana yaadachuuf addunyaan guutuu argite. Inni namni hin beekne illee namni kubbaa jaallatu yeroo kana gaa Paatiriik Lumummaan warri dhaloota haaraa ta'e eenyu akka inni ta'e baruu danda'an sababa nama kanaatiif innis jiraate qooda isaa guddaa gumaache jechuufani. Kunooti inni gaafa lubbuun jiru kana fakkaata. Ziyaaraa taatu bakka innaa deemu suuraan ni ka'e. Gaafa moorri Beeljiyeem qabee kunooti hidheenii achi mana hidhaaf baasanii baadiyyaa geessanii ajjeesan bifa kanaan xiqqeessanii irra bobba'anii. Egaa jajjabaattee warri Kongoon fakkaata faamilii firrisaa heeratti nama nuufaa dhiyaatu ka jedhuun kunooti nama umriinsaa 93 ta'e kana jijjiraatees European Commission keessas komishinara wayii nama ta'e ture. Kana egaa mana seeraa dhiyeessaa jirani maaliif amma kana gochuu barbaadanii yoo jettan hin beeku gaa waan addunyaan ammaa kun bakka isiinti jirtu beekuun nama dhibaa. Waan durii sana kunoo seera dhiyeessinee haqa baasneerraa jechuu barbaadanii waan amma immoo addunyaatti qophaa'aa jirtu kana naa ilaalu namoo waa ciratuu barbaada. Kanaaf karaa qaqqajeelchaa jiran moo hin jiranuu gan beeku. Kanas quba qabaadha jechuuf hin jedhe yeroo garii turtus guyyaa tokko haqni baafamne jedhamu kun
jiraatu isaa mul'isti laata hin beeku. Ani beeku kana. Ittaanee oduu isin hin qabu warri Ameerikaa lola kana mooneerra jedhani Iraan immoo lakkisaa nuti moo'aa jira jedhani nuti kan beeknu. Lamaanuu inni kaanis impaayera amma gara dudulloomuu deemu. Inni kaanis impaayera dulloome isiin kaanis Israa'elis impaayera haaraa ta'uuf deemtu. Sadan kana jidduu waan jiru kan nama Afrikaati. Akkuma gadaboon kiyya jedhutti maarreen ilmatanus keenya maarreedha jedhe akka sana. Ammoo maaliif jirani yoo jenne warri Arabaa dhihoo kana Arabaaf Musliimni walgahii godhe biyya seenyuu keessatti Saawudii Arabiyaatti kunooti suuraan isaanii mootoliin walgeessee foreign ministers walgahaniiti waan gaarii tokkollee wanni isaan murteessan hin jiru. Kunooti jara kanatu walgahee jettee jechuudha. Israa'eliin waan isin Liibnaan keessa godhaa jirtu kana balaaleffatan sanaan achi akka jiru balaaleffaan wanti isaan balaaleffatan Iraaniin akka waan isin balleessite Ameerikaa maqaayyuu hin oofne walgahii sana godhatanii erga ba'anii booda kunooti ibsi isaan baasan martinuu mataa baase isiin tokkuma kooppiidhuma wayii tokko walii daddabarsanii maqaa biyyaarra kaanii kanaan Qaataarii fi Turkiyyeen maxxansite kana kunuunsa akkuma isin ilaaltan isin baase nuyi warri bakka bu'oonni mootootii xirqisiyyoo kana Qaataarii kana Azerbaaijaanii Baareenii Masriidha Joordaanii Kuweetii Libnaan Paakistaan fi Saawudii Arabiyaa fi Siiriyaa fa'a Turkiyyee Imiraatii wal geenye jedhanii gaachirraa ibsa isaan baasan firiis gootanii ofii keessanii dubbisuu dandeessan. Ajaa'iba maaltu sitti ta'e yoonaan jettan namni isaan balaaleffatanii Iraan immoo kanumatti duulame egaa bakka isaan jiran musliimaa fi araba kan wal ga'e kan isaan balaaleffatanii sadarkaa kanarra jirtu quba qabaadhaa jechuuf. Sanuma walitti wal qabatee egaa warri mootummaa Ameerikaa gurbaan Perpereen eenyudhuma Secretary of War ministeeruma ittisa biyya isaaniiti jechuudha ministeera jedhanii. Zabana ammaa kana biyyootiin gurguddaan nama siyaasaa jedhanii of dura qabanuu fi kan dura taa'ee hojjetu garaagarummaan isaa guddaa ta'uusaa isin kun akkuma artistii wayii aktaruma wayiitii waltajjiirraa parpar akkasiin jettu godhan fakkaata. Waan dudubbatee torban kana keessatti ajaa'iba ta'e tokkoon isiniin qooddadhaa kunooti waliin caqasuu daawwachuu dandeenya. Their core industries, not steel or agriculture, or tourism. Their core industries are state-sponsored terrorism, proxy militias, underground networks, ballistic missiles, and a violent, messianic, Islamist ideology chasing some sort of apocalyptic endgame. Ennaa warra Iraan kana ibsu akkuma dhageessani wanni isaan industirii takka obba biyya alaatti isaan oomishan daddabarsanii jiraate shororkeessummaadha. Kana gubbaatti egaa xiqqeessuu barbaada warri shi'aa akka isaan laallatanitti imaamota garaagaraa seenaa isaanii keessa bal'aadha warra amantii fanniisaa injira jedhan egaa akka isaan imaamni inni maayyiin guyyaa tokko nama ka'a akka jedhuun abdatan sana xiqqeessuuf barbaadeet amantii isaaniitiif jechuudha. Ofii immoo kan isaan ittiin duulaa turanis isuma kana guyyaan qiyaamaa hin dhufa jedhanii jechuudha. Keessaa inni kuniif keessa fakkaatu Kiristiyaan Zaayonistis kanumaan deeman ammoo kan ofii ittiin mul'atu gurbaanni kun waan ajaa'ibaati. Propagandaallee hojjechuu hin danda'u. Kunooti itti aanee immoo kanuma jedhatee xiqqoo takka ture irraa mummureetan si dhiyeesse akkas dubbata. And I say the same to every American who wants peace through strength. May Almighty God continue to bless our troops in this fight. And again, to the American people, please pray for them every day, on bended knee, with your family, in your schools, in your churches, in the name of Jesus Christ. To the troops, keep going, and Godspeed.
Deebi'ee immoo kan ofii isaatiif jecha uummata biyya keessa warra Ameerikaatiif jechuun jabinni irreedhaan humnaan dhufu warri jettanii abdattan egaa warra kiristaanaa ta'een du'aa godhaa jira. Jilbeenfadhaati mana keessanitti bataskaana keessanitti waldaa keessanitti mana barnootaatti du'aa nuu godhaa jira. Warra waraanaa fi waaqas waliin jira Yesuus Kiristoos hin gargaara jira. Kan isaanii kun amantii miti jechuudha. Kan isaan kadhate. Durinaa laalu Ameerikaan kun akkasiin akka gurbaa kanaa lammee mootummaa kana amma isa kana qofaa miti dubartiin lamaan sadan tokkos aangorra jiran warruma koflaan nama fixu. Hayyee itti aanee hoo maal jedha warri Iraan kun dinagdee isaanii maalirratti oolchaa turanii jedhee xiqqeessan. You know, Iran's an energy-rich country, could be, should be. Instead, like so many other places driven by a radical ideology, they've spent that money instead of investing in their people. And that's why you had millions of Iranians protesting. It's because they felt like their quality of life didn't match what it could be or should be. And what was the Iranian state? There's a reason we call Iran the #1 state sponsor of terrorism, because they took the money they make and they invest it in tunnels, and they invested in missiles, and they invested in launchers and UAVs. Achi immoo Iraan kun na ibsu silaa akkasiin gaazii kanaa fi naaftaa fi beenzina qabdutti addunyaa keessa biyyatu ijaaraa ta'uu maltu. Garuu achirraa waan gurguran egaa qoqqobarra godhanii quba akka qabu natti hin fakkaatu. Kattee aanuma tireejarii ministeera mamaarree isaanii tokko nutu qoqqobatti goonee akka uummanni itti ka'u goone jedha hafuuti. Maallaqa isaanis kasaaraa goone. Inni kun immoo maallaqa gaazii gurguratanii argatan sana wanni isaan irratti oolchanu eenyu tuulanii dachii lafa jira boolloo qotachuu meeshaa garaagaraa kan waraanaa bitachuu kana malee uummata isaanii irratti oolchanii hin beekanuu jedhee balaaleffata. Isuma kana dubbatee takka ture ijoorra joornaalistii hiree kennanii jennaan gaaffii gaafattiin kun ooliin nageenya. And then there was a report last night that the Pentagon asked the White House for $200 billion for Iran war supplemental. Can you confirm this, and can you explain why a package this large is necessary? Sinoo kunooti dipaartii dameenati hooggantu biliyoona 200 bajeta dabalata jechuudha. Gaafattanii jirtan wanni kun dhugaa miti. Yoo dhugaa ta'e bajeta hagana gahu dabalata gaafatu maaliif barbaachise nuu ibsii jettiin achi gawaan bacaqqaru dhagaa. As far as $200 billion, I think that number could move, obviously. It takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future, ensure that our ammunition everything's refilled, and not just refilled, but above and beyond. I mean, President Trump, as he said, rebuilt the military in his first term, didn't think he'd use it as dynamically in his second, but he had. So thank goodness he did that. And an investment like this is meant to say, hey, we'll replace anything that was spent. And now that we're reviving our defense industrial base and rebuilding the arsenal of freedom and cutting deals like our great deputy secretaries here is doing, long lead times on exquisite munitions, we're going to be refilled faster than anyone imagined. And I think, we're also still dealing with the environment that Joe Biden created, which was depleting those stockholds and not sending them to our own military, but to Ukraine, which is every time we reach back and look at any sort of a challenge we have, it goes back to, well, send it to Ukraine. Ultimately, we think this should be these munitions are better spent in our own interests at this point, and this kind of funding bill is going to ensure that we're properly funded going forward. Tureen waan nama mootummaa warra bulchiinsa isa dura ture maqaa balleessuuf godhu dhiisaati hin qabnu jechuu isaati. Waraanaaf maallaqni barbaachisaa qawwee meeshaa hir'atee jira akka jirus duree gara Ukraine kanatti ergan harka qullaa jirra. Lola kanattis immoo bobbaanee warra hamtuu warra ajaa'aa warra baalagee kana ta'e ajjeesuudhaaf maallaqa barbaachisaa bajeta barbaachisaa lolaaf waan nu barbaachisu hundaaf kanaaf maallaqa gaafanne jedha. Warri silaa injifanneerraa waan irraan qabdu haadha si daaraa goone irraa hin jirtu jedhetu biliyoona 200 dabalata barbaade. Kanas quba qabaadhaa jechuuf hin jedhe lolli naa gaggeeffamu dur
hamma tokko amma waa beekneef osoo hin taane xiqqoodhuma ija badataa jirra isiniin jechuufi dura immoo gaafuma womaa arguu hin dandeenye lolli addunyaa kana keessa deemaa ture hundinuu haqaaf dhugaa fi uummatuma ta'ee gaggeessaa ture nuuf fakkaate booda bubbullee naa laallu edaa duuba isaatiin warra irraa buufatu profiteers jechuudha jiraachuu isaanii argine. Addunyaa lola addunyaa tokkoffaa isa lammaffaa taate Paaris maarree keessa gaggeeffamaa ta'e kan Iraaq kana kan Kuweeti martisiu naggada kunis warri meeshaa waraanaa tolfatee gurguratu suni ishqee jiran yoo amma fi warra teeknooloojii bara lolaaf ta'u warri gurgurataa jiru yoo stock market laaltani. Gabaan isaanii ol ka'aa jira, sheeriin isaanis gatiin isaa ol guddataa jira. Yeroo hundaa'u warra maallaqa qabutu lola barbaada isaan irratti injifata. Kaan gowwaa wallaalaan egaa itti of darbata. Sun gaaffii waan qabu miti. Kanumaa wal qabatee yoo laallee torbanuma kana guyyaa kamisa jimaata mootummaan warra Ameerikaa biyyootiin nama galfistee jedhamu Araboonni biyyi lama moo sadan meeshaa waraanaa Ameerikaa irra jechuun Iraan waan itti darbattu kana qabanii fashalsuu irratti to'achuuf raadaariif kana fakkaatu akka isaan bitatan hayyamneef jedhanii biliyoona 16 tuqaa wayiitii biliyoona 17 jennu hayyamameef jira. Egaa gaazii karaatti baasanii gurguratan dhabanii isaanii rakkataa jiru ammallee deebisanii akka isaan meeshaa irraa bitatan. Biliyoona 16 jechuudha. Biliyoona 16 ati biliyoona 17 isaan keessa warri Kuweet biliyoona 8 warrattiin immoo Abu Dhabii biliyoona 4.5 ramadatteetti egaa hayyamanii fi jirani sanuma ilaalchisee kun waan bahe irraa xiqqoonee isin agarsiisa. Warri State Department ibsa isaan baase keessa warra meeshaa nurraa bitatuuf deemaa jedhanii isaanii itti mirqaananii baasan keessaati kunooti ka Kuweet isa kana warri Kuweet meeshaa isaanii tokko tokkoon qara'uuf hin deemu qara'uus waan inni jedhu hin beeku meeshaan kun inni sun isa kamii warra beekutu waan kanarraa himuu danda'a. Kunooti inni kun warra Kuweet egaa isaanii waan isaan bitachuuf deeman biliyoona 8 hayyamnee fi jedhanii lower tier air and missile defense sensor jedhan 8 isaa kaan immoo 5 immoo large maarree tokko maarree hedduu dhagaleestiin isaa meeshaalee kan akkasiin bitatu. Maallaqa irraa guuruu jiran dhaqanii beezis tolfatanii achi ta'anii irraa waan ittisne. Isii waanuma isin dur bitattee lafaa qabdu sanumatti bobbaas jedhanii gaafa isin jalaa dhumatu ammas deebisi nurraa bitadhu jedhanii gaafatananii kun kan isaaniiti katti aantu Joordaani isinis hiyyeessuma wayiiti sadaqaan jiraatti ka qabdu keessaa miliyoona 70.5 akkasiin baastu isinis meeshaadhuma garaagaraa akka bitattu waan kanaan dura walii godhataa turan miliyoona 50 akka ta'u tokko amma immoo maarree jijjiirri jedha. Katti aanu hayyama 4 bifa adda addaa kan fudhatte warratti Abu Dhaabiiti. Isaan kunoo meeshaalee asii gad argitan AIM 120 C7 yookaan immoo AIM 120 C8 maarree achi advanced medium range air to air missile bifa garaagaraa qabu 8 7 5 maarree isaa kun biliyoona tokko tuqaa 2 tokko jedha inni biliyoona tokko tuqaa 2 katti aanu immoo ammas meeshaalee garaagaraa inni kun immoo miliyoona 644 inni kun 3 GBU 39 B jedhan intermaarree inert practice bombs qara'uuf hin deemu gaa meeshaalee suuraa isaanii warri meeshaa oomishan isaan viidiyoo tolchan irraa gabaabsee itti aaneen isin agarsiisa. Kanneen bitachuuf miliyoona 644 itti aanee kan biraa ammas meeshaalee garaagaraa biliyoona 2.1 duwwaa. Inni kunis kurnanis fixed site low slow small unmanned aircraft integrated defeat system maarree jedhan FSLIDS system. Kan biraa 200 maarree koyootee block maarree sin agarsiisa viidiyoon jirti kana bitachuuf biliyoona 2.10 hayyee jedha.
kan biraa raadaariif isa fakkaatuma bitachuuf biliyoona 4.5 amma sayyamanii jirani. Kana gaa argitan THAAD jedhan THAAD Terminal High Altitude Area Defense ka jedhamu sanas kana bitadhaa 12 Sentinel F marree THAAD ammallee C3 jedhamu THAAD ammallee C3 TFCC kana bitachuuf egaa hayyamanii fi jiranii walumaa galatti maallaqa isiin qabdu waan isiin itti baastu kunoo egaa akkasiin jiranii quba qabaadha jechuuf meeshaalee isaan irratti gurguran fakkeenyumaa fi kubbaaniyyaan lamaan waan isiin viidiyoo dhaadessuuf tolchite keessaan isinii dhiyeessa kunooti kana faadha egaa isii kun kuma argitanu makiinaa irra fe'anii waan isaan itti bobbaasan isaanti beeka. Kana gaa arabni tumamoonis irraa nafne farankaanis itti nafne gabaas hin arganne inuma rakkatte ajamaa kunooti meeshaa akkas jiraa kana faatu galaa kan isaanti gurguruu jirane. Koyooteen isa kana warratti bitachuuf deemtu kunoo kana faadha. Biliyoona 16 rabbi sitti agarsiisu. Kuma lolamaa jiranu farankaanis itti nafne kasaaranni kun kan diroonii ittiin qabanu kunooti. Kanallee akka waan billaacha wayii ittiin eeganu dhaqxeedhuma keessa kufti. Isa kanannee bosona keessaa qabsoo gaggeessaa jiru bitachuu qaba jedhee yaada. Innaa ankobaree waatti ergitu kunoo kana faagaasa meeshaa zabanaa isa ajaa'ibaa kana siliindara 8 baadhatee deema. Kubbaaniyyaa ilmi namaa kunoo waan biraa dadhabdullee waan wal ittiin lafarraa wal duguugdu tolchuun dadhabdu. Laalaa. Ajaa'ibaame kanneen egaa itti gurgurataa jiran Kuweetii fi warri Abudaabii waan qabdu gaatti fixuuf deemti gaa. Kun eenyudha maal isiin raadaariin fakkaata yeroo garee kophaattis yeroo kaanis makiinaatti hidhanis siistama guutuu waliin illee dhaabbata jedhan inni kunis egaa waan jalaa gubde na fakkaata. Galfii kana garuma warra Imraatii jalaa aariin dhabanu. Isa kana kunis sanyiidhuma raadaariiti bifa garaagaraa qaba. Kana gaa kan isiin akka jirtu waan qabdutti fixxee bitachuuf deemti. Mo'amteetti homaan qabdu meeshaan sii dhumeera dachee daaraa gooneerra jedhanii moo deebi'anii bitadhaa jedhanii eenyurraa of tiksuuf kan isaan bitatan yoo mo'amtee jiraatte yoo meeshaan sii daaraa ta'ee jiraate maal barbaachisa gaa. Noo dhumateera. Nagaatti dhaamuu malee eenyurraa of tiksuuf moo kan biraan malee itti tolchan hin dhaabbatu jechuuf hin jedhe lolli ka dhaabbatu natti hin fakkaatu. Maaliin jiraatan warri meeshaa akkanaa tolchuu biliyoona meeqaan jijjiraatu kunis jiraachuu qaba ka. Akkanumaan maallaqni hin dhufu hokkara kaasuun barbaachisaadha. Warri arabni dalagattee illee waan shaqqalatti akkasiin irraa waan arganne akkanaa godhani kunoo ilaalaa gaa meeshaalee garaagaraa san dhaadheessanuun fuudhee kubbaaniyyaadhuma meeshaa tolchuurraa Ameerikaati. Isaanumatu gaa waan qaban kana akkasiin kunoo isa kana THAAD isiniin jedhe sana high altitude marree defense jedhanii isa kana kunooti laa. Gammoojjii keessan naa dhaabbatu kanneen bitachuu fi akka jiru maallaqa isiitti baate paaksiriin isa kana paaktuu marree maal beeknati isa kana hunda maaltu godha barbaachisu. Durdurii
waan amma jirri kun asiin Iraanis hin fitte jedhanii of immoo si tiksa jedhanii kaambii godhatan achi ta'anii waa tokko hin goonee fi sasiin bitattee dur ittiin of ficcisiisanii deebisii biti jedhaniin dur kitaaboo tokko nan dubbisee oduu namarraa dhaga'an beeku nama wallaalaati amma waan isii keessa yaadadhu nama Libnaan kana Khalil Gibran jedhan fakkaata maqaansaa isatu waa wayii barreesse nama collee wayiiti. Qeesii fi sheexana wal arge jedha bakka wayii irratti wal arganii qeesiin kun irreen irraa aantee tumtee sheexana kana ajjeesuuf gujettu maayyii irratti mee dhaaphuu wayiinsitti himaa jettiin jedhani sheexanni qeesichaan hayyee jedhee xiqqoo hafuura kennee fi nan ajjeesin jette yoo na ajjeeste waan ati taatu quba qabdaa hubatteettaa jedhee gaafateen jedhan jennaan maal inni naa himi jetteen jedhan sheexanni jennaan ati kan jiraattu sababa kootiin mana hunda dhaqxee bakka hunda dhaqxee seexana sirraa dhoowwaa seexana sin keessaa baasa jennaan namni si jala deemti waan qaban illee sii kennan yoo na ajjeeste sheexanni du'eeraa yoo jedhanii dhagahan achi booda homaa atis hojii dhabda rakkachuuf jiraatta kanaaf na dhiisi anis jiraadhu sababa kootiin atillee jiruu keetti fuufii jennaan gadhiiseen jedhani warri kunis kattiin nagadatanu Iraan abaluun si balleessuuf deema jedhanii arraba kana shoo qamisii si uffattee olii gad deemtu irraa ciratani. Egaa gara inni deemu hin beeknu kana fakkaata. Waa'ee meeshaa kana ilaalchisee waan irra dhaqqabaa jiru sila duroo isinii dhiyeessuun irra ture warri Imiraatii kun ibsa gabaabaa tokko baastee turte. Ibsisii akka jedhutti kunooti miidhaa gurguddaa nurraan dhaqqabsiisan jetti kun waraqaa kana waliin nu dubbisuu dandeenya. Kunooti afaan Arabaatiin isaan maxxansanii ani afaan Ingiliiza sanaan isinii qaraa waan isin himatte kunooti erga lolli kun jalqabame kaaseeti jechuudha ka guyyaa lamaan dura waan isin hojjette baalistik misaayil 4 qabnee 26 duroona maarree jetti walumaa galatti erga lolli kun jalqabame kaaseeti kun akka argitanu baalistik misaayil 338 kruus misaayil 15 Droonis maarree amma ankobareenlee qabne ittiin dhaadattu sanyii isaa immoo 1740 nu darbatanii jedhan kun warri Suudaan keessa jiran jechuudha. Waan isaan keessa ture waan isin isa karaa ergamtuu isaaniitiin irra dhaqqabsiisaa turte kun ituun fagaate isaan irra ga'e garuu qalbeeffatan natti hin fakkaatu sababa malola Iraan nurra dhaqqabsiiste nama lama miseensa waraanaa keenya ka du'e shiibii keessaa nama ja'a namni ja'an kun immoo gariin isaa Paakistaan gariin Paalestiin kaan Baangilaadesh jedhan. Kana malee dabalata nama 158 sababa kanaan nu jalaa madaa'eera jetti san keessaa warri Imiraatii sin jirti Masriin Sudaaniin Itoophiyaan Eertiraan Ugaandaa Filiippiins maarreen kunooti gaa akkana nurra dhaqqabaa jira meeshaan kun gaa sababa kanaan jalaa dhumatee jennaan bitachuuf dirqamanii quba qabaadhaa jechuuf kanas silaa'oo addunyaan faraqaadha waan warra jaanjawid sanaan isin namarra dhaqqabsiisaa ture xiqqaatullee hirriba akkasiin dhabdu isinis taraan irra ga'ee argaa jirti. Oduun kan biraa kamaayyii kan isiniin qabu gara maayyiirra jechuudha gama Somaalee fi Keeniyaa kana nu geessa Somaaleen xiqqoo faffaca'aa jirti naaf fakkaata erga amma dhengadda isinii meera seera haaraa tumatanii baasanii booda gama gamaan harkisaanii jira akkasumallee kun nagaa argattee oolteen bulleet gochuun isaanii waan oolle kun akkuma argitan suuraa kana irratti warri baay'ee diddaa agarsiisaa jirti Somaalee kanarraa hariiroo mootummaa Moqaadishoo jiru waliin kunneerra xayyaara maarreen akka hin dhufne torbanuma kana maarchi guyyaa 18 irraa kaasee nu waliin hin jirru ka jedhu ibsa baaste egaa maappii warra Somaalee yoon isin agarsiise kunooti federaal isteetiinsii kana Puntland silaa akka beektan citteetti Jubbaalaandis olii gajjajjedhaa jira
amma gaa South West ka jedhu warri baay'ee yoo jalaa deeman wanni hafte Gaalmuduugii fi Hirshabalee jala warra Moqaadishoo fi isaan fakkaatu jala hafe isaan kanas kottaa ka jedhu immoo maabarri tokko maqaansaa kunooti arguu danda'e Golahaa Mustaqbalkaa Somaaliyaa warri jedhamanu dhumuma I think 2025 Keeniyaa keessatti ijaaraniin egaa Keeniyaa keessa afaan Ingilizii maqaan isaanii Somali Future Council jedhan jirri kunis ibsa baasanii waa warri baay'ee godhe sana deeggaruudhaa fi warri haftanis kottaa jedhanii jara lamaan kanaaf irratti shaffataa jedhan Somaalee kana gargar kutaa jiran asiif achi harkisaa jirani. Turkiijeen warra Moqaadishoo kanaa waliin jirti warri Imiraatiif kaanis egaa Israa'elii dabaleeti egaa waa asiif achi biloonii hiikaa jiran na fakkaata biyyattiin kun akkasii nagaa argataa akka jirtu natti hin fakkaatu. Kanas quba qabaadhaa warri eenyus warri Hargeysaas yaa'ii godhaa jiran na fakkaata eenyu sooshaal miidiyaa kana irratti dheengaddaa warra sooshaal miidiyaa eenyu X jedhamu sana gubbaatti warri Riippaabilika Somaaliilaand eenyu faarsan maalisanii Taayiwaan biyya keenya keessatti addunyaa biraa keessa kan hin jirre alaabaa ofii dhaabdee maqaa ofii hin jiraatti ka jedhuun faarsanii kun akka argitanu eenyudha alaabaa siin biyya sanatti ol kaastee fannifattu illee kan mul'isu san gubbaatti kun barruu kana isaan barreessanii warri Taayiwaanis galatoomaa maarree isaaniin jette egaa addunyaa warri gurguddaanuu jechuun akka Ameerikaa jiru waan akkanaan goone sodaatee ofirraa Chaayinaas dallansiisuu dhiisee hiyyeessa abdii murate kanaan atumti godhi jedhe inni fakkaata. Isiin kunoo ija Shiinaatti quba darbaa jirti kunoo laalaa akkasiin embaasii kaachi jirutti representative office innaasiin alaabaa ofii maxxanfattu. Innaasiin alaabaa si fannifattu akkasiin kunoo mul'isanii. Chaayinaan homaan jenne siinsi lafa mataa gad qabattee hojjette malee gabbaatee waan lallabattu. Akkas jira gaa suutaan karaa biraatiinis Horn of Afrikaan bifamu hundaan nagaa dhabaa jirti na fakkaata. Kun deemee waan gaarii ta'u natti fakkaatu rabshaa gurguddaa fiduunsaa waan hin oolle gaa amataan rabshaa tokkorraa rabshaa biraatti yaa'ii tokkorraa yaa'ii biraatti cacca'u ta'a. Kanuma waliin kan wal qabate kaan warri Keeniyaa ammas isaanis dhuma 2025 egaa warri Faransaay West Afrikaa keessaa Francophone warri jedhaman ofirraa erga darbiteenii booda michuu barbaada olii gad deddeemaa jirani. Tuma deemanu kunoo Keeniyaa kana keessatti michuu argatani. Kunooti inni kun walii galtee dura isaa waliin mallateessan Faransaay fi warri Keeniyaa humna waraanaa waliin egaa cooperation waraana defense maarree cooperation agreement waliin mallateessan. Maaliif kana himtu naan jedhe sababa kana irratti hirkatuudha waraanni isaanii gara Keeniyaa seenuu jalqabeera. Kun akkuma argitanu inni kunis mootiin isaanii eenyudha waraanni Faransaay erga biyya sana keessa seenee tireeningii isaa ta'u maarree irratti naa bobba'u badiinni hojjetu hunda akka inni ittiin gaafatamne dippilomaatik immunity akka inni argatu. Rakkoo kana maaliif dubbata yoonaan jettan amma dura warra United Kingdom waliin gaafa isaan biyya isaanii keessa turane naannoo biyya amma Kukkuyyuu jedhan kana keessatti namni illee waraanni isaanii nama ajjeesee hedduu warra rakkisaa turan. Amma gaa kunoo akka barbaadan godhaa akka jedhuun hayyamee fi jira ammoo paarlaamaa eegaa jiran hin milkaneessine paarlaamaan isaanii kana jiran dhugaa kunooti waraanni kan dhufee seene jechuufan jedhe namni 800 kunoo seeneera jettee gaazexaan isaanii mamaxxansaa jirti waraana 800. Kana qofaa miti dabalataa baatii as deemu mee kana keessatti Afrikaa fi Faransaay ka jiru warri paalaasiin isaanii mootummaan Faransaay ibsa baasetti Africa France Partnership for Innovation and Growth Summit jetti walgahii waamneerra egaa gaafas Mee 11-12 achirratti argamuudhaan firummaa Faransaay waliin jajjabeessanii warri Ingiliizis namicha Tinuubuu sana ka warra
Naayijeeriyaa waammatee cidha wayii godhee fi gagammachiisaa jira. Egaa namuu amma waa barbaadaa jira. Addunyaan isin durii dhabamaa jirti. Faransaayis Horn of Afrikaa kana seenuun siin oolu. Neeviidha ka dura fidatte egaa akkuma isin jedhe Jubbaaland itti aanes egaa Saawuz Westis diddidaa jira. Faransaay, Itoophiyaa, Imiraatii fi warri Israa'el firummaa jajjabaa qaban fakkaata egaa. Garatti deemnu hin beeknu kana quba qabaadhaa. Warri dhageenye yoo jiraates egaa kunoo ani isiniin gaheera. Kamaayyii mootiin sabattanyaa nugus torbanuma kana erga sadeen gadda ziyaaraa dhaqeen asitti kunoo dheengadda immoo bilbilaa wal arganii wal dubbisaniiru jettee egaa oduun garaagaraa akkamtutti waan amma Iiraan meeshaa garaagaraa darbattee warra Imiraatiirra bobbaatu kana balaaleffatee jedhani kana qofaa miti. Hormuus kana yoo isin banuu didde ani humna baharaa jabaa ijaarradheen jira. Kanaaf humna baharaa fi airborne humna xayyaaraan humna waraanaa xayyaaraan gabbu'ee balaa gurguddaa dhaqqabsiisuu jabaa waan qabnuuf yeroo barbaachisaa ta'e erginee hormuuzii kanas bansiisuu nan danda'a. Kanaaf qophoofne irraa isinumti hayyama nuu kennaa jedhani jennaan egaa hamiin akka jettutti jechuudha. Jedhan mallee dirreetti barreesse hin jiru. Xiqqoomee warri Ameerikaa torban dhufu keessatti humna erga jiru fakkaata. Yoo isaan dhufani yoo isaan dadhaban takka immoo isaan humna gargaarsa barbaadani ittiin si waamna. Yoo isaan immoo hanqatani egaa qophaa'ee jedhee fi qophaa'ee itti bobbaata jedheeni jedhaa jirani. Kana fakkaatti torban kana keessa addunyaan bifa kanaan dabarfatte quba qabaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti egaa. Warri biyya jiru filmaataaf of qopheessaa jira. Gaariidha. Imiraatii fi Israa'el jalatti akkamiin biyya ofii bulchuuf akka deeman mari'achuun hamaa miti. Faannoof warri hafes baadiyyaa keessa rabshaa godhaa jira. Addunyaa ammaa kana keessatti abbaan fedheeoo isuma dhugaa namni wal gaafachuu kan qabu abbumti fedheeoo aangoorra dhufe warra amma jiran jaalala isaaniitiif yookaan jibba isaanii moggaa dhiisaniiti waan isaan ammatti jiranuun adda kan hojjechuu danda'u jira. Kana jechuun dandeettii namaa xiqqeessuuf utuu hin taane sadarkaa addunyaan itti jirtu kana keessatti biyya hiyyeessaa Afrikaa keessaa of danda'ee waan ofii barbaadu hojjechuu karoorfatee bobba'ee galuu ka danda'u eenyu jira? Haala kamtu jira? Maaltu hayyama? Kana laalanii piraktikaal wanti ta'u akkuma jiranuun akkuma cabanuun okkaluu kana wayyuu ka jedhu waliin mari'achuun gaariidha. Isa babaaloo eenyu filmaata kanaaf amma kun Taanzaaniyaa, Ugaandaa bakka hedduutti argineerra hiyyeessi gabbaatee eenyudhuma rasaasuma qamaatee galte malee wanti jijjiirame hin jiru. Maaliif jennaan bilisummaan hin jiru. Afrikaan bilisummaa hin qabdu. Samma isin aangoorra jirtu fakkeessuuf olii xaxxarabbi jettu isin hin qaqqaa eenyu dhaabaatu kana dhiisanisuma dhugaatte. Bilisummaan qabdu Afrikaa miti warrummaa Awurooppaa kan sadarkaa isaanitti jiran argaa jirra. Kanas beekuun nama miidhu kanarraa ka'eeti namni ofis walis qusatee keessa amma filmaan inni gaggeeffamu naannoo sana keessatti bulchiinsa ofitti aanu kana amma tokkoon wal sattaraa wal jiraachisuun bareedaa fakkaata. Inni duree fanaayinummaadhaan biyya ofii danda'e ijaarrannee addunyaa maarree goona akka maarree goona godhan suni. Hin taane naf fakkaata gaasintu beekaan nama wallaalaadha. Hayyootaaf beektota hedduu qabdan isaanuma dhaggeeffadhaati. Ammoo namni martinuu gurra lamaan kana jidduu waan dhabu siinuma kana isin yaadachiisuu fi gabaabduudhumaan haasaa jedhee haraaraa natti ta'e fakkaata. Waa dheeraa dubbachuu fufee dhiifama. Gaa jalqabarraa kaastan amma dhumaatti obsaan warri naa waliin turtan guddaa galatoomaa. Yoommoo kontiraata nu haaromsanii torban dhufuus asitti argamne deebinee ol arguuf jiraanna. Amma sanatti marti keessanuu nagaan turarra deebi'een eed mubaarak kabaranaa.